Kurmaanni afraffaa kun xumura raawwii hojii hoggaa kanaa qofaa miti. Xumura hojii hoggoottan 5 darbaniiti. Hoggoottan 5 darban dhaabbannee yeroo xiinxallu hojii hojjanneen bu'aa buufnee fi qormaatilee nu mudachaa turan wal bira qabnee yeroo ilaallu sirni ijaaraa jiru biyyi keenya abdii kan qabdu ta'uu ishii kan namatti agarsiisudha. Riifoormiin gama siyaasatiin, diinagdee fi hawaasummaatiin gaggeessine hojiitti jijjiiramee bu'aa buusuu kan itti jalqabedha. Piroojeektoonni meegaa ta'an akka biyyaatitti jalqabne itti raawwannee milkaa'inaan xumurree labsii gubaatiin piroojeektoota seenaa biyya kanaa jijjiiruu danda'an kan itti jalqabnedha. Gama siyaasatiinis yaa'ii seena qabeessa marsaa lammaffaa paartii keenyaa milkaa'inaan gaggeessinee kan itti xumurredha. Uummanni keenyas kana argee yaada keenya hubatee fedhii keenya giddugaleessa godhatee hanqina keenya odoo hin laalin rakkoo nuti qabnu odoo hin laalin filannoo marsaa 7ffaatiin odoo doorsisni hedduun irra jiru odoo sodaachisaan hedduun gaggeeffamu rakkoo kana hunda keessa dhaabbatee bahee nu filate. Kanaaf carraa kanaan baga milkooftan baga abbaa injifannoo taatan isiniin jechuun barbaada. Filannoon marsaa 7ffaa kun akkanumatti laayyeedhaan kan gaggeeffamee miti. Jaalleewwan hedduutti dhabnee hooggansi as jiru kun gubbaadhaa hanga dakaatitti qindaa'ee uummata of cinaa hiriirsee guyyoottan cinqiisan dabarsee filannoo marsaa 7ffaa kana milkiidhaan akka goolabamu taasise. Gama biraatiinis hojiin bara kana hojjanne yeroo irraa gara yerootti milkaa'ina agarsiisaa kan jiran ta'uusaa laaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf galiin keenya bara 2017 biliyoona 200 ture. Bara 2018 naannoo biliyoona 335tti guddatee jira. Oomishni keenya bara 2017 kuntaala miliyoona 508 kan ture bara kana kuntaala miliyoona 511 ga'ee jira. Oomishni bunaa bara 2017 16 kan ture bara 2018 kuntaala miliyoona 17,000tti guddatee jira. Piroojeektoonni bara 2017 raawwan piroojeektoota 27,230 qarshii biliyoona 244 kan raawwatan turan. Bara 2018 piroojeektoota 21,012 qarshii bajata biliyoona 333 raawwannee jira. Akka waliigalaatti guddinni jiru hangas mara
guddaa ta'uu baatus tartiiban guddachaa akka jiru yeroo irraa gara yerootti raawwiin hojii keenya fooyya'insa agarsiisaa akka jiru ilaaluun ni danda'ama. Haa ta'u malee raawwii hojii keenyaa karoora qabanneen wal bira qabnee yeroo ilaallu ammallee harcaatiin hanqinni akka jiru ilaaluun barbaachisaa ta'a. Raawwiin godinaalee fi magaalotaa akkasumas sadarkaa aanaatti raawwiin keenya kan wal fakkaatu miti. Hanqinaalee kanneen gama kanaan sirriitti saccaanee adda baasnee karoora keenya bara dhufuutiif galtee godhannee deemuun barbaachisaa ta'a. Barri dhufu karoora of danda'uu jenneetoo qabanne kana roga hundaan milkeessuudhaaf dhimmoonni galaanuu ta'uu danda'an ciminoonni raawwii hojii keenya keessatti jiran akka muuxannootti fudhannee hanqinaalee fi harcaatii jiranis sirreessinee biyya keenya kara badhaadhinaatti akka ceesifnu imaanaa isiniin jechuun barbaada. Turtiin keessan turtii milkii akka isinii ta'uun hawwaa. Ulfaadhaa baay'ee galatooma.